gochaan humnoonni hidhatan nama adda addaa butanii mallaqa gaafachuudhaan adeemsisaatiin turan amman tana abbootii qabeenyaarraa gara dargaggootaatitti cehee jira. Dhiheenya kana ammoo kasan caalutu mul'ataatiin jira. Kamaati ani beeku irra gahee irra kaniin quba qabu jechuudhaan Jawaar Mohaammed Arrantana fuula Facebook isaa irratti haala Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Akkuma waliigalaatitti biyyattii keessatti deemaatiin jiru afaan Ingiliishiitiin kan inni maxxanse mee afaan Oromootitti hiikee isiniif hin dubbisa. Akkasuma uummanni humna isaaniitti ol gibiraa fi buusilee adda addaatiif saaxilamaa jira kan jedhu godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti rakkoolee deemaa jiru irratti Abduu Moobaala Birraayii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Rakkooleen adda addaa sababa nageenyaatiin sababa bulchiinsaatiin Oromiyaa keessatti waggoota dabran kana deemaatiin jiru. Dhiheenya kana keessattuu rakkoolee waa'ee nageenyaatiin wal qabatu amma keessattuu yoo himame irraa akka ajaa'ibsiisaa tokko ta'a. Duraan taateen tokko fakkeenyaaf rakkoo nageenyaatiin wanni akkanaa mudate miidhaan akkanaa dhiibbaaleen akkanaa dhaqqabe yoo jedhameeti himama. Amman tan ammoo rakkoolee kana himutu irraa ajaa'ibsiisaa ta'e. Wanni kun akka aadaa jireenyaa tokko yookiin waan gartee tarsiimoo bakka haala bulchiinsa biyya saniiti akka waan ta'ee tokkootitti fudhate warra wal waraanu jidduutti rakkoo gartee uummata irra gahaa jiru kana haga callisuu irra gahamee jira jechuudha. Namoota muraasa namni waa'ee kana irratti hawaasaaf dubbataa jiru kan hawaasaaf sagalee tahaa jiru jechuudha. Meeqa addaa kaanaa fi ati illee hin dhagahin kanarran tana Jawaar Mohaammed fuula Facebook isaa irratti calliinsa yeroo dheeraa booda afaan Ingiliishiitiin maxxanse jechuun Jawaar Mohaammed ka yeroo arran tana sabaa fi sablamoota biyya sanii guutuu fi akkasuma qaamolee ilma namaatiif falman kan adda addaa kan addunyaa kanarra jiran akka dhagahanii fi rakkoo biyya san keessatti deemaa jiru addunyaan gartee akka gartee dhiibbaa irratti gootuu fi afaan Ingiliishiin maxxansaa dabree yeroo garii ammoo afaan Amaaraatiin illee maxxansaa jira. Afaan Oromootiin waa'ee rakkoo amman tana biyya san keessatti deemaa jiru inumayyuu maxxansuura tureeti jira jechuudha. Mee kan inni har'an tana dubbate kan hedduutu akka nama ajaa'ibsiisu osoo fakkeenyaaf namoota infoormeeshina gahaa akkasii qaban kan akka Jawaar kana ta'uu baatte dhuguma taateen akkanaa kun biyya sanitti taa'ame jettee kan si ajaa'ibsiisu. Inni kun ammoo bakka hunda yeroo wal gaheeti jira. San qofaa miti gabaasaalee gartee akka biyyaatitti infoormeeshina argadhe osoo hin taane maatii ani beeku irra gahee jira jechuudhaan kan inni dubbate kanaan mee gurra isin buusa. Jawaar Mohaammed akkas jechuudhaan katabe qaba. Akkas jechuudhaan eegale Jawaar. Rakkoon baroota darban eegale kan nama ukkaamsanii butuudhaan mallaqa gaafachuu humnoota hidhatan ka qaama mootummaa hin tahiniidhaan raawwatamaa ture yeroo irraa gara yerootitti hammaataa dhufuun sadarkaa baay'ee hamaa irra gahee jira. Rakkoon kun yeroo baay'ee dhaabbilee miti mootummaatiin kan raawwatamu ta'ullee humnoonni mootummaa hidhattoota adda addaa walii galuudhaan bu'aa saamicha ukkaamsanii butuu irraa argamu akka qooddachaa turan gabaasaaleen adda addaa ni mul'isu. Kan kana caalaa hammaatu ammoo adeemsi biroo yaaddessaa ta'e tokko mul'atee jira. Qaamoleen mootummaa mallaqaaf jecha ukkaamsanii butuu biroo sababa dhiheessaa jiru. Mootummaan waraana biyya keessatti deemaa jiru dirqamaan qabee dargaggoota akka loltuu ta'an dirqisiisaa jira. Jalqaba irratti xiyyeeffannoon isaanii dargaggoota hojii hin qabne keessattuu kanneen hojii guyyaa yookiin kan siraa qe'ee isaanii irraa fagaatanii hojjetan irratti ture. Haa ta'u malee dhiheenya kana maatii dureeyyii irraa gara dargaggootaatti ce'ee jira. Qondaalonni nageenya naannoo dargaggoota mana barumsaa irraa yookiin sochiilee hawaasummaa adda addaa irraa deebi'an humnaan to'annoo jala oolchuudhaan gara mana hidhaa yeroodhaaf qophaa'eetitti akka geessan ragaaleen adda addaa agarsiisaa jiru. Mana hidhaa irraa gara kaambii eeggataa yeroo biraa warra leenjii jechuudha gara kaambii eeggataatitti fe'uudhaan dallaalonni ammoo maatii dargaggoota kanaatitti dhiyaachuudhaan akka mallaqa guddaa kaffalanii ijoollee isaanii kaambii kana keessaa akka baafatan gaafatamu. Mallaqni maatiin gaafatamu kun ammoo mallaqa gurguddaa 100 haga 500 ta'uu danda'a. Qondaalonni fi dallaaltonni kunneen galii yookiin qabeenya maatii dargaggoota galmee gibiraatii fi akaawuntii mana baankii irraa salphamatti argachuu danda'u. Galii yookiin qabeenya maatii sanii beekuunis maatiin suni humni isaa hagam akka tahe madaaluu fi meeqa akka gaafatan murteeffatuudhaaf isaan gargaara. Warri mallaqa harkaa hin qabne ammoo hiriyoota isaanii irraa liqeeffatu yookiin ammoo iddirii yookiin afooshaadhaan mallaqni sun akka walitti qabamu dirqamu. Karaa iddirii yookiin ammoo gartee ollootaan walitti sassaabameetiin haala saniin kafalama jechuudha mallaqa kafalanii baafatu jechuudha. Miidhamaan itti aaru tarii ana tahinnaa sodaa jiruun dargaggoonni hedduun barumsa addaan kutuudhaan dhokatanii jiraataa jiru. Tarii hanqina mallaqaa jiru wayyeeffatuudhaa fi kana godhuu danda'u. Dhiibbaan dhiheenya kana gara waraanaatitti galchanii maatii irraa mallaqa saamuu kuni gandoota fagoo baadiyaa qofarratti kan daangeffamee miti. Maatii magaalota naannootii fi magaalota gurguddoo keessallee galanii jiru. Gochaan kuni gabaasa guutuu akka biyyaatitti arganne qofarratti kan hundaa'ee miti. Maatiin ani akka dhuunfaatitti beeku tokko guyyoota muraasa dura ilmi isaanii eega fuudhamee gadi dhiifamuudhaaf birrii 300 kaffaluun dirqama itti tahee ture. Gadi dhiifamuudhaaf dirqama birrii 300 gaafatame jechuudha maatiin Jawaar beeku jechuudha. Jechuun akka gabaasa waliigala biyyattii keessaa sassaabadheetti osoo hin taane
kuni maatii nama anitti dhiyaadhu kan ani beeku tokko dhiheenyuma kana qabame maatiin suni 300 kafalee akka nama mucaasan ilma san gadi dhiisifisatu kan irra gaheedha dhiheenyuma kana jedha Johar Muhammad. Yeroo qaala'insi jireenyaa rakkoo ta'ee jiru kanatti gochaa fokkataa kana raawwatuun garajamummaadha. Waraanatti dirqisiisanii geessuun mataan isaatu mirga namoomaa sarbuudha. Garuu sanirra darbee mootummaan mala akkasiisan uummata irratti fayyadamuun mallaqa saamuun safuu mootummaa abbaa irree ta'e tokkorraayyuu gadiidha. Wanti uummata keenya mudachaa jiru nama gaddisiisa. Baay'ee takka nama gaddisiisa. Baay'ee takka garaa nama nyaata. Namni akka carraatitti qabeenya qabu tokko illee amman tana maaliif yaa rabbii ilma dhiiraa naa kennite sadarkaa jedhu irra gaha jechuudha. Yoo haala kanaan kan gartee itti fufamu taate jechuudha. Kun hedduu takka waan nama qaanessu waan hedduu takka nama suukanneessuudha. Silaa rakkoolee adda addaa gartee kabutaniitiin mallaqa gaafachuu rakkoo gartee seera malummaadha kan gartee qaamni biroo qaamni hidhate. Fakkeenyaaf jalqaba warri buteetiin mallaqa namarraa saamu kuniin qaama biraa kan hidhate kan gartee kan mootummaan ta'in kan eenyummaan isaanii hin beekaminidha. Warri boollee nu himiti jedheeti yeroo gargaraatitti kan inni dubbatu. Kanaayyuu silaa gartee mootummaadha kan gartee to'achuudha malee hawaasarraa kan ittisuudha malee ammoo mootummaan ofii isaatiif iyyuu waan akkana kana keessa harka naqatee gara kaaniin warra butee nama saamu kana irraa mallaqa akka qoodachaatiin ture warra kana waliin akka hojjetaatiin turedha akka Johar amma jechaa jirutti karaa kaaniin ammoo kan sanirra ulfaatu ammoo inni kuni gadi dhufuun ilma gartee nama waa qabuudha baankii fi karaa gartee gibiraatiin laalanii ilma gartee nama waa qabuu fuudhanii kaambii waraanaa geessanii sodaachisanii dallaalaan akkasti gartee mallaqaan ilmi isii abbaan akka bitu godhuun rakkoo nageenyaatiin biyyi keenya sadarkaa akkamiirra akka geette kan nama sodaachisuudha. Yoo araarri bu'ee rakkoon nagahaa kun furame uummanni gartee gara nagahaan jiraachuudhaaf sitti kan tarkaanfatu taate malee haala kanaan ka waa qabulleen ka waa hin qabnelleen yeroo gartee barate yoo qabaateyyuu jireenyi gartee qaala'insaarraa biyya keenya san keessa namni akkam keessa akka jiru hundi keessan maatii achi keessaa qabdanii quba qabdan. Barata karoo rakkoo nageenyaatiin deemaa jiru kana rakkoon akkanaanarra gaheeyyuu yeroo dubbatuudhaaf sodaatu keessa jira bara uummanni keenya. Rakkoommaan akkanaatu na mudate namatu ilma kiyya fuudhee yookiin akkanatti narraa butee mallaqa na gaafate namni nan dhagahini namni nan argini qaama kanatu gartee kanamaa goote naan jedha qaamni sunis kanamaa goote naan jedhee ammallee tabarana dhufti na dhoysii nayyuun dhagahini waan kanaa keessa jira jechuudha amma uummanni keenya. Akkasuma karaa biraatiin ammoo dhiibbaalee adda addaa gartee godinoota adda addaa keessatti deemaatiin jiru keessattuu dhiyeenya kana rakkoo godina Jimmaa keessatti deemaa jiru walqabatee namoonni hedduun karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin irraa dubbachaati jiran. Godina Jimmaa qofaa miti. Aanota hedduu keessatti godinoota Oromiyaa hunda keessatti haala jedhamuu danda'amuun tokko buusiilee adda addaatiin abbootii qotee bulaa kanneen nama ilma alaa qabu jedhame maqaa saniin namni gartee biyya Arabaatii nama qabu kana kaffaltii buusiilee adda addaatiif kan loltuudhaaf jedhamee guuramu kana humnaa ol irratti fe'amaa jira jedhama. Nama ilma biyya alaatii qabu gwaalamaani tokko kan gartee butameetiin mallaqa akkasii hin kafalchiisin akka waan hin jirreetiin namoota gartee biyya alaatii nama qabu jechuudha. Keessattuu rakkoo naannoon nageenyaa dhaqqabee fi magaalota tokko tokko kan moggaa irra jiran irratti jechuudha. Kan biraa ammoo buusiilee adda addaatii fi gibiraan wal qabatee haga odeeffannoo akkanaa kana gartee walii kennuudhaan ilma alaa qaba jedhameetiin kaffaltii akkasiisan humnaa ol irra kaahuudhaatitti jechuudha. Hundaafiyyuu wanti gartee yeroo garagaraatitti nagaa jennu amma nama tokko gartee kan wanni kun hin galiniif yeroo garagaraatitti shaneedha maaroodha maaliidha jedhan waahee as keessaan kan dhufu taa'u walaafanidha jedhee ture Johar fakkeenyaaf yeroo waahee rakkoo nageenyaa kanaan yeroo dheeraa dubbataatiin ture inni ilma bihiraawii deemuuf yookiin lola deemuudhaaf jedhamee ilma nama waa qabu baankiin laalamee akkaataa gartee inni gibira kafalaa jiru haga inni humna qabu laalamee yeroo mallaqaan gartee akkasitti ilmuma isaa itti gurguratan jechuudha. Akkasuma gartee ilma alaa qaba jedhamee jiranii gartee humnaa ol irratti fe'uun rakkoolee akkanaattu qotee bulaa keenya irratti abbootii keenya gartee namoota baadiyaatii fi akkasuma gartee gandoota adda addaa keessatti deemaatiin jira kan jedhu isa kana gartee karaa TikTokiin karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin si namoonni adda addaa irra dubbachaatti jiru jechuudha. Ana Abduu Moobaala Biraayii aan qophii biraatti walitti deebinutti nagaa naa tura.